هما متأمل وانت كيادين خنوما يون أني الران خفالين انت لا يندي موسانيس إساس يون هركران خايني بني أغرتادو فيديوني مرسين غرسيسا وانت كيادين هبتك وانت جيزي دلقار رابوتك ندفت إن شاء الله خارتك واني تكان سيفين جرا ملي سيفين جرا سيفين جرا حبيبتي تيكن عيتين الرأيادين نيندك الليني أغرتا سين غرسيسا كان قدوتاو دچا كمان قدوتاو سانيس تويسي غرسيسا أنا وجاي ساني خناف سيفين جرا وانت كيادين أمالي نجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا خيا كم جرتن نجا خيالا جرتو خيا كبدني ورم بي خيسا خم بيالا كوا كيفتا كم كريستانا كم مسلمة هندي خيسا فينا كبدو جرا الحمد لله أسجيني وديسا يرو في جريني ما الفقات ورين نعرفستني في ورين نفارستنيس فينا كبدومي أنا دينو جبتها جمرقات أنا الربص فيها نفارسوس يشوفي كم جرتني سلسلة ممجرات دايا وروموتيش أمو هدو نامني نما دوبا نما الربص كفرجو ديلي نما راديكا أن ديلي من راديكو جرتا ملء وماتك نقولون نديزن إيجا كبجمتوتا فردفتوت مالك أبتدي رفتي تشون كيسرين ولا ونني كبدي رفي أكما قرتن بركي ساتو جارتي سايبة خياتي وجين يعني وجين ترى أسوال غورتني رفني إسين نبيرت ترجني فايزان وجين حاسوني urjii kanarra laallatee kana na godhu jiraate itti himatee asitti waan isin jette gartan mana kiyya kanatti viidiyoo narraa waraabdee oolu kaameeraa naa kaayyattee akkuma duritti isii ilaalee kaameeraa kaayee hoggaa dhuftu kumaan isin yaasee sana viidiyoo sirriitti lolaa dachii naggara galchite jechuudha. Biyya tana keessaa waan na dhibe warri dur biyyatti firatti ol hin beekne illeen fira ta'ee as ba'a. أنا نبدأ فرمان غوسافي غندافي أنا هندي إيسب بيكم وتر سعودي عربية في يمن بكتي غوسافي فرمان نما خارج غوسافي اللي بيخون غاري لا غرو غوستي والبيخاجي ربيني إتوال ميل أنجني غرو نمني أمان تنا غزمنا غرقلة غوسادا غوسما والميل Gosti tijjeta kanaati gandi xiyya kanaa of guddise rabbiin of qaqqabaa jee nama of qaqqabe isaaf jecha rabbiin ifiifuu ol qaba. Kanaaf amma isii faayidaa wajjiin maaltu waliif fide faayidaa wajjiin walii galanii maal jaanii as keessatti silaa nama bitanii na tumsiisuu fi maarree fi kana mari'atanii miciyyoosni ajjeefna jaanii waan fadhanaa so'an. haa ta'u garuu obboleeyyan kiyya dhugaadhaa urjiin baala geedhaa urjiitti hin dhiyaatiin jettanii sababa urjiitti hedduu tokkoon na arrabse. Anillee ni arrabame sababa urjiitti. Nama tokko rabbi haa qaceelchu jedhanii yoo du'aa godhan irra wayya. Akkasii nama arrabsanii nama abaaruurra rabbi haa qaceelchu jedhanii karaa gabaabaan bira kutu. Maaltu abaarsaa fi arraba fide? Akkasii miskiintitti na jalatti arrabsanii maal jaal? Annaa jibbisiistan isuma sanuu na jibbisiisuuf deemtanii yaa namaaf jee waan jibbu garuu ka'oon na jibbisiistanii feenxarraan na geessanii jirtan. Akkanatti akkaan arrabfamne na arrabsitanis diliin irraa dhiitan. Egaa birqii isaan viidiyoo isirratti tola naasofne amma na kiyya jeetiin isii kabajee egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkuma gartan mee viidiyoo asitti isiin teessee naa wajjin wal loltu mana kiyyatti jechuudha. Naa wajjin wal loltu kana akka isiin godhattu. Zamana kana tarra fuudhanirra geeleesii turra hinaafa akka saayibaatti hinaafanii na dhibde dubbiin tun isii maaltu hinaaffaa dila kana keessaa fide
Birqiisaa jechuun mee dhageeffadhaa waan isin jettu. Faayisaa dalagaa geeffattee. Dalagaa geeffatte. Dalagaa geeffattee. Dalagaa geeffattee dalagii wal fuunaati kanatti miskiititti dalagaa geeffattee wayii hunda bar faayisaa bar qubaan qabaa bara dubbisee bar faayisaa waliin akkanaa wal fuunaa aruuza akkanaa godhannaa. Aruuza akkanaa godhannaa dalagaa ergitee waan isiin geenye irraa deemta. Jechuun odoo waan gootuun hin dhabne waliin waan neettee bultiin tun wasaasaadhaa wal gargaarre malee waan nuti dhuga biyya namaa saniif wal fuudhuu deemtan. Hangasuu dalagadheeti waan neettee wal taatanii adda baatan wanni ati itti si jijjiiree dhala agarraan itti garagalte faayisaa maaliyaan? Dhagai si finama. Dachan dhuguma akka wajjin nyaanne kabajaan eessa kuttu kabajaan eessa kuttu. Kana si finama. Faayisaan namni tokko dura wallaalee wal fuudhaami. Faayisaan naataatu silaa hin tala. Faayisaan lafumattuu na sodaachifteen siin ajjeessa. Biyya mankee isaan si baasa. Akkanaan si godhu. Ija nabbaafte osuma nagaa waliin jirru. Kanaafuu jaarsaa fi qaalimaa keetillee ta'u wal fuudhu ni eeggatan biyya tanatti ni eeggatan qaalii jaarsadii hudiisu qaalimaa ni eeggatan ta'e jaallaalte akkasin nyaatan siimiyaan qaaliima ni nyaatanii uta ijaan jaarsa namaa taasiin jettu ati hammaanuu dhalaa gubbaa eegalee akkam goota gaafa dura biraankii gootee dhalaa bira fiddee faayisaa oogustee akkasii faayisaa intala gubbaa akkaatee intala gubbaa ani sumaan laalaan faayisaa tuquu faayisaa jechuun. Ani nabiratti qaale faayizaan faayizaa wajjin nyaanne wajjin dhulle niin beeka faayizaa. Barna biratti sila kashan jenne. Akkamii duba dhalaarra fidde faayizaa irratti wal fuutanii wal taatanii qaalimaadha. Jiru wanni kana hin jiru. Wayni kan gidduu seenetanii fadheen fuudha. Hin seenin maa maqaa haaftaa isii. Wanni isii gootee qaalimaa jettee wanni raggallaqiftee maqaa isii wanni gootee xureessitee arrallee ni fuutaa meeqatti fuutu dachaas numa agartaga. Faayisaa. Mana kee jirtaa jira qabbanaayi. Haan qabbanaayi. Ooma fadheewu. Wanta akkasii akkatti fuutu. Haamee mallee waliin nu shaayidoo ka'ee na dheellee. Dhagee maaltu ni gidduu jira naaf isii gidduu. Ni haa waliin godhanne. Wal godhannaa waliin jetta. Wa'ada waliin seera. YouTube manatti qilleensa irratti oolte aada xiyyaanillee taatu YouTube manatti hono YouTubera taatee andu YouTubera naatoofte dura. Kanaaf amma ani waan isii godhe malee waan ni isii godhe hin qabu. Waan isii goote qabdu. Arra mana jaalachiiftee miskiina ifneeytee isii dalagata malee waan takka quban qabne. Haadhimaatii jettee magaalaa hunda nayitee maqaasii hunda nayitee amma kara biraa maitee dhalaa biraa. Qaalimaa hedduun qaba. Ammoo nama nyaantaan ofirraa hin oolu. Urjiin baanalilleen adabatte fiidiyoo kana dhageenyaan adabatte harkaanin itti dabra odoo faayizaan taane harkaanin itti dabra. Urjii tuquu hin dandeessu. Hayyagaa urjii kaan hin turne odoo rabbiin mana kana na fidi amma akkaan godhee si barsiisu namoo kabajiyyoo fedha adda waan sanii na kabajju nan kabajina. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya osoo faayizaan hin hinaafin isin irra hinaaftee lolu jirti. Ala kanaa haada lafa jalaa khaxxatanii dachee kana goonaa akkas goonaa dachee rabbii malee namni uumaa godhuu ni dadhabe. Khabiraatu hawaasalaa walii qabnu waa walii qabnu waa na godhuu dadhabe. Maaliif laannoo silaa rabbiin jiraachuu baate an addunyaa tanarra hin jiru beeka. Waan isin hin beeyne meeqaan beekan hordoftoota kiyya. Kasilaa as keessatti gosummaa fi waa hundaanuu jaaramee waysi goona jeewu rabbi duraa na baasa. Warra naa khaxxatee na duubatti paarlaamaa taa'ee haasawee gartee makiinaa fudhatee makiinaa hundaan karaarra na dha'uu ga'anii naa karaa deemu dho'u naaf irraa quban qabnu makiinaa hundaan na dha'uu ga'anii na ajjeesuu gahee sanuu rabbumaan du'atiyya quban qabna malee silaa irra hin jiru beeka. Birqiisaa fi faayizaa dhiisii ani jara biraa jarri sanuu na ajjeesuu dadhabe. Warri silaa natti ijaarame sana ilaa irraan tanaa na ajjeesuu dadhaban malee silaa du'a rabbiin qofa qabu taate qabriin tiyya coqorsa baaftee jechuudha. Takkanaati hordoftoota kiyya. Mee hogguunii fi faayizaan achirraa walitti dawwalanii faayizaan natti ergitu dhageeffadhaa ammas viidiyoo maaliif na duuba khaxxaxuu isaanii wanni beeytaniin faayizaatu natti erge bilbilaan viidiyoo irraa dalagattee kunoo dhageeffadhaa. Halo? Waalaikum salam Faiza. Akkam nagaami?
Maali wallahi nagaan qaba akkamit jirtaati? Waan jiruun qabu ani ni beekta nam takkaa takkaan hin qabne ani obboleettii fakkiitiin akka isaa qabu si qofa akka taates ni beekam. Niin beeka habiibti tiyya niin beeka. Hai. Wallahi viidiyoo faana gadhiisee intalitti narra fide wajjin viidiyoodhaan hedduu na jeequu jiranii hedduu na rakkisuu jiranii waan naaf itti wal taanee fi bilaan isaa wajji taa'anii quba qabda dubbisaafiya. Qubaan qaba akka CJ mana kireessees hunda qubaan qaba mabar viidiyoo maru jiraawiiti akkasittiin akka dhagaan kun daawwattoonni badii isaatis badii isaa akka dhagaan akka qabee waa hunda wajji dalagan hunda qubaan qaba faayizaati ya hunda lolee. Akkaataa naafi inni itti walitti dhufne hunda quba qabda wa'aazee inni naaseene hunda obboleettitti waan takka waan itti dhoyse hin jiru. Wahallee himeetiin jira akkaataa naafi inni itti walitti itti dhufne hunda quba qabda waan takka waan itti dhoysame. Qubaan qaba. Akkana na godhe jechuudha laala akkana na godhe jechuudha. Akkana na godhe laala. Inni obboleeytumaa hun qabu obboleeyyan wajji dhalate akkamitti dila kana sirraa fidee wal jaalanna akkana faayizaati yajee hangaafuma biraan kuma si goggodu sanuunumaan shakke handachee. Hordoftoonni hundinuu akkanii jira wahallee namayyuu quba qaba yaman sanaa guutuu quba qaba gocha inni narra raawwate kana rabbi jazaasaa haa kafaluuf jazaasaa. Ni kafalaaf akkiin je'an amma. Jechoota inni viidiyoo irra taa'ee naan jechuun jiru hundaas akka gaariitti ilaali bilqiisaa ta'e namni kana namni obboleetti dhalaa hojii dhalatee gocha kanaa namarratti hin jiru. Viidiyoo kana kun amma mareetiin jira. Akkasumatti mana isaallee akkasumatti haniin takkaa hin dhaqin amma kunoo dhaquuf hin deema sii jechaan dhaquu deema jechuudha. Anaa jettee garee anaa roorrifamu jiraan obboleetti teessitu si jala roorrifamu jira waan hojiin dhaabbanne. Namni hojii dhaabbata bilbisaa. Si wajjin dhaabbata habiibtiiti si wajjin jiraani dila kana wajjin nyaannee wajjin dhunne akkamittiin guyyaa san irraanfadhaan akkamittiin irraanfadha sanuu maqaa keessa kaasee akkana je'ee arraan tana si isaa quban qabne kana nadho lakkaawaa kana ka isaa quban qabne sirraa fidee si mana wajji kireessee hordoftoonni hundi quba qaban viidiyoo irraa mareetiin gadhiisee mana hunda wahallee qopheessee fi naafinni waqtii itti waan waliin jenne kan bultii darbe itti waliin jenne sanitti ani dalagatti neergee fi ana duubaa dhalaa fide jechuudha dhalaa jira. Angaa dhaqeetuma yoo mana dhaqe yoo rabbiin mana nageessee mana san dhaqe gaa intaluma san irraa hirrifuu ta'anii agarte yoon sin agarsiisin akkumaan isii godhu yoon an si garsiisin numaan haati tiyyanan dhal. Takkuma isaan lamaan warra akka waliiti hedduu takka nama deesse hedduu takka na godhee jazaa isaa rabbiin haa kafaluuf arrabumatti ni sadiisa. Waan takka yaadiin an siifin jira abadan akkana jettee mana dalagaa teessellee qis jettee wantiin jedhan amma sa'utiin keetuu si fannaafatti abba takka yaaddee mana namaa keessa wanniin ta'in kanaa jettee kana sharmuuxicha dhalaa lakkaa'u kana manattiin dhaqaaf anaatu kannaaf laal harkarrattiin jazaasaa lakkaawaaf. Afteemeedha wahiin akkana fe'an hordoftootni kiyyallee ni hafaa isaatiin sobin osuma naan jedhaniitiin nee haanuma ta'uu ni ilaala jallaa kaafumaatti diriirfata jeetiin waan namni naan jedhu hunda walitti dhiisee isa goree jara akkanatti badhaqinna dhiise jechuun humaatiin. Humaa miti ammallee waan takka yaadiin hanuma yoon ani irraan kafalin intala inni deemuu sanis isaas yoon harkarraan kaayiniif ni agartaatu viidiyoo ni mara siin garsiisa waan takka yaadiin abba takka wanti gisee dalagaa irraa buute ni dhufta inshaalla kaar takka wanni takkaan siifin jira mallee siifin jira biftiti akkana itti narraa yaadiin ni dhaqallee ni agarta siin garsiisa akkaan godhuu ta'u dachee akkumaan godhuu ta'u sanis tu isii garsiisa. Ana waagaa isaanii kannaaf siifin jira waan takka yaadin ammallee nagaan naabul habiibtiiti yaadin ammaan deema ammaan sii jecha miila kanaanin deema miila kanaan ni agarta. Hayyaan ammaa wajji jiraachuun oolan isaa warra akka waliitii ni garsiisa. Numaan dhaqa kaandiisu siin garsiisaan jeeba sumaan agarsiisuu ta'a. Sumaafin irraa kafala waan inni si godhee fi dhal intala inni sirra fide san akka wajji jiraatu ni arka. Anaa fi isa. Akkuma bara dhala
waa wajji buluutiin deemuuti mee. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hatti hedduu takka haxxatamu jira takkanaati waan dhufaa ta'uugaa haatee bareeddiinnan karaa kana dhufaa irratti jedhanii anumaan irraa nasaran kanaan rabsusumaan irraa nasaru diliin irraa dhiqe. Meegaa nama hunda ergattee xumura irratti gaa duuti tarbiin quban qabna malee du'aa miti. Tarbii quba qabu malee du'aa miti. Humaanan godhan. Gattaa adabadhaa. Nama tuffataniitu nama miidhaa beekaa. Nan tuffatina. Namni nama tuffatu gaarii miti. Namni tuffataman zallamamaan rabbi irraa akka kabajan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dubbii isinitti hin guddadhu. Viidiyoo biraan kan qabadde dhufu. Bye bye.